yoo walitti dhukaasaa jiraate dubartii yoo siiqqee qabatee gidduu seente bar hin dhaabbata bar. Dubartiin laga buutee irreeffattee dur rooba roobsiti bar. Tokko kun karaa aadaa hawaasa keessatti guddanneetiin. Lammata karaa amantiitiin dubartiin amaana dhabar. Nagaa raamanna isaaniitti taabuu nabii kenna amaanaa dhaammatan. Nuti rabbiin ummata amaanaa nyaatu rabbi nun godhin. Ummata aadaa fi safuu hawaasa keessatti guddatee wallahi rabbi nun godhin. Mucayyoo tana daa'imni waggaa kudhanii kaballaan ija mataa baasuu danda'a. Minim mikkaabbar nagar adeellame ko amma hamile madhauuf cabsumaa fi haganuma maa uf dandeettee jiraatti maa baaziliini maa qibaatti maa looshin wayii kana uf dandeettee bitattee dibatti. Jechuu yoo itti nu gube malee isuma dhugaa rabbii dubbachuufi faafii miti amma namni kumaa fi 2,700 jiru kun halkanii guyyaa uu jennee yoo iyyine mootummaa amma jiru kanatu ka sagalee namaa dhaga'u. Ka dhaga'u miti kun ifa galaa jechuudha. Sini galee. Kanaaf jara keenya obboleewwan kiyya keessattuu ijoolleen keenya ka miidiyaa fayyadamtan warri faafitti dhiyeenya qabdan. Duraan irratti duulaa turtan ganaa irratti duuluuf deemtanillee mucayyoo tana akka feetan yoo arfillee lammi ara'ixa malee wali gootaniif hin jiru. Ilmi dhiiraa tokko nama jaalatee keessan barreesse fi barreeffama keessan arguun malaa arguu dhabuun malaa kabiraa qabaachuun malaa yeroo baay'ee amma duullee akkaataa yeroo baay'ee arguu dhala irratti isin galee fikirii kana fa'aa gaafatanii deesin handhuquma sirriitti maa rakkoo dhiirota asirra tiktook irraa biraa rabsaniin beeka. Waan kanaafi obboleettii teessan tana daa'ima xiqqoo tana an dhuguma rabbiititti duraan miidiyaa kanatti ijoollee walloo keessa faayidaa gisee poostii isii argu maal jedhu karaa keessallee walii barreessaa turre wal biraa turre nama ummata ofii bira dhaabbataa ture bakka hundatti jechuudha hin beeka. Gara tiktookitti erga dhufee mootu isii beeka. Isii yoo argu akka waan ofii fulaala sii gala. Ijoollee dhiiraa keessaa ijoollee keessaa sirriitti miidiyaa kanatti walii galuun qeerroodha. Sigale. Kanafi jaruma kana sadini namni sirriitti walii galuun sigale. Garuu yeroo jara lamaan dubbisu akka wallo guutu asiin amaara kana qaxxaamuree ta'in isaan bira dhaqeetitti uflaala. Maal waan biyyaan gargar taaneef sigale. Nuti isin jaalanna isin kabanya sigale. Miidhama keessan hin dandeenyu yoo isin ufii wal miitan immootu nama dhukkubsa. Amma kenna ka Arsii ka Jimmaa ka Harargee kun maal ni akka irratti wal dhiitaa oolelee xiqqoo dandama qaba. Wal ollaa jira. Orma keessa teettanii ufii gisee afaan walitti garagaltan hin dandeenyu nu dhukkubsa isinii galee. Kanaaf jireenya mataa ufii haa jiraattu yoo dandeette haa qabsooftu. Qabsoon immootu baabura hin kora kun irraa bu'a kaarra qabsaa'u boru heerumee dhiisa faafiin amma osoo jaarsa argatte asirraa baduu mala feemasimee kaasirraa dhabdan heerumee. Warra duraan akkatti raggaxamaa ture arrafamaa asili waan gammachiisu jira gammachiisu xafalle tortor Umar tura al tokko asili dhaggeeffadhu obboleessa kiyya fita kooya jarjarina kooyi fixe dubbatta taraasii kennan jarjarina inna jireenya dubartiin keessummaadha hanga isiin jirtu kana dandahuudha haftuun gizee geette yeroo geette haftuun jechuun dubartiin takka yoo heeruma geette miidiyaa irratti miti mana keessatti warri obboloota qabdan warri dubartiif jala qabdan meeshaarraa tarkaanfatti meeshaa caccabsiti like waanuma isin mana maadamii keessatti warri mana jiru mallattoon dubartii takka gitee geette nyaatu tiimilee namni biraan jiru itti fakkaatu meeshaa kana caccabsu nama hifachuu boon darbe guddate shifini asirraan baasu waan kana dibatti akira yoo ati geessitee mana yaalaa hodhate ante wanti adeelame deesin jira wallahi yani obboleettii hiriyaa kiyyaa mana yaalaa geesse doktor biyya kanatti anta mushrijaan ati dhiiraa miti naan jedhe intala waga fulli badu maal dheeyda maa obboleettii tiyya maal godhaa yani hin heerumsiiftu sinii gale kanaafi kara tokkoon kara kaan immootu qalbiin dubartii akkuma harmirarra urarra jala deemtanii waa jettanii miira keessa galchitanii kaatanii maa jechuun cinquun gaariitii warri as jala jirtu hundi keessan jilila jaadhiifamaatu as deemaa jira obboleetti teessanii namni dirqamaan
sagalee sabaa nama taasisullee hin jiru yoo barbaadde haa taatu yoo barbaadde haa dhiiftu dhiisa haa jiraattu warra jala jirtan baan warri mootu asirra Ahmad fi Umar ka dubbatu sagalee keessa miyuut gore hin dubbattanii garuu immoo yeroo dubbattan dhiifama wanni caalan jiru haasofni reefitii fi amma dubbattan update ta'uu qaba garagara ta'uu qaba sinigalee dhiifama ummata kiyya sababadha an ummata kiyya morma kiyya kenna jette wanni kana caalu hin jiru ko hin ajjeeftu bar mootummaan leen sinfannisu sinigalee dhiifama namni jedhe mootu wanni goran hin jiru kanaafi haasaa keessan ka dura yaada duraatirraa yaada bira faayidaati ya rabbi hayyeesi haa jiru kun namni beeku akkasirra hayyeettan faayidaa update godha yaada bira yaada walitti isin itichu yaada isii tanallee edaa ummanni kun anuma koomatee tan waan mana jaalatuuf naan lola ta'e jedhu yaada bira yoo qabaattan dubbadha yaada komii akkana taatee asiin buutee achiin baatee osoo hin taane yaada walitti isin itichu faayidaa irraa eegala hangafa keessanillee qabsoo irraa baranne nu hunduu hangafa keessanii miidiyaa kanatti faayidaa dubbadha yeroo takka dhaamsa takka dabarsuu isaaniif faayidaa irraa eegala jenne kaa ladies first faayidaa irraa eegala faayidaa kenne Koleewwan kiyya warri asirra jirtan carraaqii isin godhaa jirtan kun tokkummaa uumuu fi jaalala walitti fiduu fi dirqama isinii kenname tokko wanni isinii kafalame yookaan baajanni isinii ramadame hin jiru kan nuu ramadame oromummaa qofa warri as keessatti argamtan galata hedduu qabdan jechuu barbaada. Obboleettii teenya kabaja nuuf laattee dhiifama nu gaafachuuf galatoomi jennaan nutis. Wanti dhaamuu barbaadu garuu asiin boodatti dhaamsa xumuraa ani dhaamsan qaba malee waan biraan qabu galatoomi jennaani. Asiin boodatti wanni akkasii walloo keessatti uumamuun jidduutti akkan argamte. Lammaffaa akkan uumamne wanni kun. Miira yoo to'achuu dadhabiname miidiyaa irraa fagaata tasgabbaa'ee kophaa ciisaa bishaan qabbanaa dhuga. Akkasuma tasgabbaa'ee miiroo fi ani gaafa naaree sabni kiyya miidhamee miidiyaa irra waan barreessu maaliif jechoota taane barreessuu danda'a waan hin ta'eef mataa kiyya to'achuu gaafan dadhabe sababin to'achuu dadhabeef dhimma biraa miti. Aartoo yookaan immoo miidhamni hawaasuun gaafa sirra aanee jechoota filattu gaafaati barreessitu beekta. Kanaaf ol galee miidiyaa irraa yookaan qaama koo dhiqadhaa yookaan immoo wanta na boorassu wayii dhaggeeffadhaa yookaan quraana dhaggeeffadha yookaan immoo namarraa fagaadhee bakka cal jedhe taa'a jechuudha nama arrabsu waan ta'eef akkas godhuu qabdi jecha warra komantiis ilaaluun qabdu hawaasaa fi komantii waliin argu kanaaf hawaasarraa asiin boodatti hawaasa keessaa dhalatte kabajuu qabdi ilmaan biyyaa osoo hin kabajin immoo abaluun na beeka isa jedhu san dhaabuu qabdi. Abaluun na beeka jechuun ilmaan biyyaa caalaa namni nama beeku hin jiru waan ta'eef osoo nuti badii itti himaa jirru abaluun ragaa naa ba'anii nama tuquusa jedhu suni ragaa fudhatama mi'aslii kee. Ati amala kiyya kan beektu yoo ijoollee walloon no. Kafan qofaadha kan ati agartu jechuu kanaafi abaluun ragaa na haa ba'u Khaliil na haa ba'u asliin na beeka Mubaarak na beekaan miidiyaa irra si beeka waan ta'eef warri sun immoo yoo nuti jalqaba iddoo nuu kennite isaanillee iddoo sii kan naffaaffii teenya galatoomii asiin booda rabbi si haa qajeelchu rabbi si haa tolchu isa immoo gizee jedhe irratti waa'ee uffata keetii hinaafeeti miti waan ijoolleen ittiin si arrabsu waxaa jedhee naannoo keenya sun waan akkasii hojjetanii sababitti si arrabsan tarii waan akkasii ta'uu danda'a isa jedhu malee ilmoo namaatti gaaf takka hinaafeen beeku osoo cimtee sabboonummaan na caalte nama akka kan kee biqiltuufin laafataa jira malee dadhabsuufin yaani yoon boru ani jalaa du'e ati sagalee ta'uu qabda yoon ani jalaa heerumee ilmoo daadhee jireenya qabadhe ati bakka kiyya akka buutuufi carraaqaa jira malee sitti naafuufin mi si kalaamii jechi kiyyoona hubattu ta'e nama bal'isee yaadu yoo taate ilmaan walloo hinaafa abbaa takkatti hin qabu dhalaatti miti abbaa fedhetti hinaaffaa tanan qabnu jechuu yoo of kabajde ormisi kabajaa kan kee eeggadhu deemi lammaffaa waan akkanaatti hin deebi'iniidhaan waan akkanaa itti deebite taanaan ani jechan qabu dhugaa rabbummaa si haa qajeelchu jedha malee waan biraas hin jedhu dhaamsin qabu kanuma asli guddaa galatooma. Umar immoo kiingii kanaa kennin. Okay, kiingii dabarsee ani baddee deema. Dubbadhu Umar ayyee kiingii rakkoon qabu laayivii oolallee mana itaati. Dubbadhu Umar. Okay, ayyee galatooma ani
Jechu barbaade waan ijoolles jala koomenti maaliif ishiin ijoollee walloodha warra itti aarisan maaliif dhiifaman gaafa inni uummanni jedhu ture. Koomenti baay'ee barraa'u ture. Maaliif ishiin duraanuu uummata walloodha dhiifaman gaafattu waan jedhanii mormii kaasu turaniif maaliif ishiin dhugaadha uummata Oromoo bal'aa saba bal'aa dhiifama gaafachuun gaariidha. Kaganda shidhaa san maaliif dhiifte kana jedhu xiqqoo wanni jedhe. Dhiifamni hin taane maa walloon Oromoo miti saba bal'aa jechuun bar guutuudha bar. Jechuun wanni jedhamu ture ishiin amma ganaa deemtee dhiifama nuun gaafattu kan uummanni jedhu ture. Dhugaadha amma ishiin Oromoo akka waliigalatti dhiifama gaafattee jirti haa galatoomtu haa ulfaattu. Garuu namni itti dallane komii irratti kaasuu jiru ijoollee wallooti. Obboleeyyan kiyyaa ana balleessee dhiifama ijoollee walloo maan jedhin jechishi keessatti kan waan duraan isan kaafnu malee ijoolleen ganda kiyyaa ijoolleen baatee nan komannee warra kamiseetu na arrabsuu jira kan ishiin jedhu turte yoo kan hubattan taate. Amma ati yaadni ati jettu dhiifamni hin taane irraa haa deebi'amuudha adda baase. No, ana akka koo'itti naatee jiraatti garuu ani miira uummataatiin laalee isin jedhama akka koo'itti naatee ture. Faafi akka dhuunfatti waan takka irraa isin qabu santu nu aarsi malee. Addumaan baafachuu. Oromoo dhiifama jechuun wallee dhiifama gaafachuu jechuudha. Nuti maaliif seennee maaliif keekineen kanaafimi Oromoo fi walloo addan baasina. Jechuu si dandeessi rakkoon qabu. Garuu Oromoo walloo Oromoo dhiifama jennaan rakkoon qabu maali irratti gahee bakka hayi. Isin jechuu hin jetti garuu mootuu ijoolleen kennu ijoolleen walloo nuti ofii olitti isin jaalanna. Yeroo waa jettan kophatti dhugaadha kophaa jirtan irraa fagaattanii kophatti uffachi hin qabne. Asli keenya muniirutti keessanumee waan tan eegsisaa jettuti waan hin jedheef hin qaba. Aya jeif bakka uumama hajjattu asli carraa yaa okay 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 hajjattu faafi firraa kaasi asu namni biraan haasooyine Oromoo walloo isinii balleesse dhiifama jee haasi firraa miuti haa xumurru faafi firraa kaasi miuti firraa kaasi faafi. Yan koo dubbii fidanii fakkaatee deddeebi'ee haasa'uun barbaadu maali yoo jettanii isaan warra takka halkanii guyyaa nama deessan kun naan hin jenne akkamiin na arganii afootu naan jedhanii anaan naan hin jedhan yaagee balaan kaasina deddeebistanii ana miira kee nagashitanii ammas bakka hin taane nan galchina. Aadaa abbaa kiyyarraa eegalee jettee barreef gitee fi jettu maa Oromoo nama dabboonni gandatti nama nuna dhiisa si uummanni giddiin gandan na galcha. jechuun ilaa kan arrabsame walloodha. Ilaa jechuun kan arrabsame akka xiqqoo ishee wanni dogongorri jiru maal jettan amma manatti illee galchitee jirti. Tokkoffaa irratti qabsoonuu manarraa eegalaa sabaaf gafa gumaatamu jechuudha. Amma la dhageeffadha. Kunoo barra yaada dadhabaa qabdi barra. Deebisi asili. Kottuu deebisi oli. Saba kana wali jirti moo? Kingi Umar Kingi Disa Mali mana kiyarraa jalqabee ganda kiyarraa jalqabii Oromoo guutuu jettee waan kana wayiin jedhaa jettuuti. Uummanni illee irraa dhaabbata. No ani isin irraa fudhadhu kana maaliifi ani dhengadda waniin miira seeniif akka Oromootti itti seeni ammas akka Oromootti Muneer hadeeroo dhageeffadhu tokkoffaa irratti ijoolleen kun akkamitti dhiifama gaafataa jettee miti. Amma osoo asliin kun wayii wal dubbanni torkee Abo shamara irra hedduus irra laalinaa haa. Shamara dhibban geessi jettanii mi dhiisaa